Baga gammanne baga gammaddan. Maarree qixaaf lafa hundumaa kan jirtan biyya keessaaf biyya garaagaraa kan jirtan baga gammaddanii baga geessan baga gammannee baga geenye isiniin jechuu barbaanna. Guyyaa ayyaana Faasikaa bara 2026 yookiin bara 2018 baga nu ga'e isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu Faasikaa jechuun bira darbu akkuma ta'e bara itti yookiin guyyaa itti waan nu qabe bira dabarru waan nu rakkise bira dabarru nuuf haa ta'u isiniif haa ta'u isiniin jechuu ergaa keenya dhaamna. Egaa akkuma beekamu ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaana nagaa nuuf haa ta'u isiniif haa ta'u jechuun ergaa keenya yeroo dabarsinu ta'a. Akkuma beekamu namoonni garaagaraa lafa garaagaraa jirtan nama kamiifillee oo'a keessan itti agarsiisuu akka dandeessan yookiin oo'atti agarsiisuu akka hin daganne isin yaadachiisuu barbaanna. Ayyaana kanarratti yeroo namoota harka qalleessaa fi waan nyaatan hin qabne deeggarruu fi bukkee dhaabannu akka ta'u isiniin jenna. Maarree nyaatanii dhuganii machaanii wallaaluu duwwaatu hin ta'in hojii gaarii godhanii waaqayyo biratti eebbifamuu akka hin daganne ergaa keenya isinii dabarsina. Maarree egeree guddinaan ergaa kana isinii dabarsa. Namooti chaanaalii kanaaf haaraa taatan akkuma kana sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Yeroo gaarii saayitii gaarii qabaadhaa. Ayyaanni waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u turtii gaarii. Congratulations to us all. Happy Easter to you and to us as we celebrate. To everyone home and abroad, please subscribe, like, and share to stay tuned.